akkasii Tigraay keessatti sonni deemaa jiru gabaabdumatti wanni cambaa jiran dalagaa jiranii tanaa jechuudha. Suni asirraa kaatee haga siyaasa forqiititti asiin haga faannootitti haga jawaarfaatti walii hidhatee gabaan akkuma fi dura sanitti deemaa jirti. Waan haarawan eeginaa. Eessarraa eessa gabaan? Bakki irraa kaate warri daldala kana guutuu warra TPLF illee qabadhu shaabiyaa qabadhu faannoo qabadhu oof eenyu keessan gaashee jawweefaa warra dhagudhu kana warra mana gum'aa dhaqee warra kaleenuun ummata Oromoo kana waan dhibba qara'aa ture. Oromoon nu malee hin jirtu nutu Oromoo yaadaa mootummaan hadha jiru kun diina Oromooti. Qubee nu hidhate nuun jechaa bayan warra qubee nafxanyootatti hidhatee nuun jedhan jechuudha. Adda qubee sanii mootummaa kanarraa baasaniitiin mootummaa hadha jiru kanarraa qubee baasaniiti ufii godhatan immoo qubee makalee mootummaan kun gartee diina waliin hidhate jedhanii ufii kalee qubarraa qaban yoo jettan jarakkalee quba irraa qubee san qabaa jechuudha. Qubee eenyu ta nafxanyootaallee ta TPLF illee ta shaabiyaallee ta Ijiptillee kalee qubee warra qubarraa qabaa jechuudha. Kan isin himaa baani. Adda bishaan Abbaayyaa insha Allah rabbi nuun haa ga'u bultii 15 akkas yoo guddate kaafe. Bishaan Abbaayyaa dhufee biyya ibsuu deema. Takka jedha. Asabillee biyya ofiitii galuu deemti. Ana jala saree isinii madagaa. Asabillee biyya ofiitii galuu deemti. Dhageettu? Akkana gaa'ina dhagaa. Yoo rabbi biraa taate insha Allah yoo guddate bultii 15 bishaan Abbaayyaa guutuu biyyaa ibsuufi. Bishaan Abbaarra maal jechaa turan? Jawaarfa maal cabaate bishaan Abbaa gurguratee jira jedhan Abii. Bishaan gurguratee jedhan bishaan kalee gurguratee jedhan takka. Eega gurgurachoo dhabuun kijiba jalatti ta'e. Hay mallaqa eessaa fuudhee ijaaraa nuun jechaa bahe Jawaar. Eega bishaan Abbaayyaa ijaarame. Laala dhagaa. Ijipti biyya Afrikaa keessaa tokkoffaaf dandeettii qabdu amma dhooftee jisitii nuun jedhan. Eega Ijipti dadhabde amma mootummaa araakii loo baasuuf qophoofnee jirraa jedhaniit qubee nafxanyaa jettu quba kaatanii kunootii cidha isaanii dheengadda beelloo kaatanii nuti heerumnee jirra warra gallee jirraa nuun jedhan jechuudha. Eenyu namni kijibaan amma? Eenyu namni amma gartee saba kana jeeqaa jiru? Wanni isinitti himaa baane kaaragaa walii kaleessinee deemna namni hadha biyyattii tana jeeqaa jiru ilma namaa ajjeesaa jiru saamsisaa jiru eenyu isin jettan Oromooti agar biriin barbaadinaan ifaajinaa warri sooshaal miidiyaa kana gubbaa waccanii waa maxxansitanillee nama keenya ajjeefamu karee fi lafarra harkifamu harreef fe'amu fedhaa ta'u warri dalagaa jiru eenyu dhiiraan isinitti himne tanaa jechuudha ragaan isinii kalee isinii bara wanni isaan kalee jedhan guutuun maraataa irraa haga gartee waan beeku biyya bulchuu hin danda'utti deemamu hadha dikteetara jedhanii sunillee ta'uu dhabdee dikteetara ta'uu takka irraa fuudhan dhabanii jigsinee araakiiloo seennaa gaafa inni jigee biyya tana eenyutu dursaa akkam goonaa baraka janii waan si ajaa'ibu biyya bulchinaan janii bara biyya tana bulchinaan jenne jarri akkasiin jalanna dhaabaa yoo hanqunne biyya bulchinaan nuun hin jenne biyya tana eenyutu bulchaa kanaaf mari'achaa jirraa kanaaf dubbachaa jirraa nuun jedhan. Isinii galee warri kuni ግድቡን አሳልፎ የሰጠ ሰው ነው። አብይ የግብፅ ባለውለታ ነው እንጂ የኢትዮጵያ ባለውለታ አይደለም። ዳጋ ከሌዋን ጀ ዳጌተኒ ኤበር ኡመተ መራታ ከነ ነመ ጎተኒ ሲምቤካ ጎተኒ ወሊ ኢስንሌ ቃኖፍተኒ ነምኒ ኢስኒ ኮፍሉ ዴማ በራ ጀረን ኡመታ waan jedhu hin beekne waan dalagu hin beekne namni kun uumaa isaa keessatti ilmi namaa namoonni isaa kaati ilaaltuun yeroo waa kaxe balleesse yookaan kijibe ni baqata namoonni ati beektuun waan takka yoo harkaa badde yookaan beekee haa kijibuu wallaalee takka lama jedhaa sadi yoo waa balleesse wallaalaa ta'uu kanan beektaniin Oromoon maal jetti takka dhuufuun dhiirummaa lama dhuufuun gadhummaadha jedhan dhuufuu hin baroon. Kadhaa dalagu jechuudha keessa ilmi dhiiraa ni ta'u namni dogongorre hin dalanne jalqabu eenyu dogongorre nama dalagu dogongora garuu
hadhallee dongore borullee iftaa illoo jedhe hadhallee kijibee borullee iftaan illee yoo kijibe eenyu jennaan isaan isin eenyu jettanii an akka itti baradhu aadaatti illee amantitti illee hundattuu hubannoo tan qaburraa namtichi dogongoraa osoo hin taane malaanyaatti yookaan hattuudha jechuudha yookaan diina yoo biyya as deebite diinaa jechuudha maaliif inni waliin dhahee waa fuudhuu deema siin galee waliin dhahee waa fuudhuu deema jechuudha waan akkam fuudhuu deema duuba namtichi kun waan akkam fuudhuu deema viidiyoo takka inshaallah isaa isin jalaa deeme tajawaar isin fiduu deema silaa boru isin kaleessa baallam isin seena tamaal jedhu namni nafxanyoota waliin warra gartee naannoo Amaaraa baane yookaan Tigraay wajjin yookaan nafxanyoota kalee waliin gale diina biyyattii kanaa ka dhiifama godhuulleen hin mallee jedha namni jara wajjin karaa nagayaatiin walii galee biyya tana ijaara jedhu eenyu jabaartu jedha bara hayyuu gariin namaa hayyuu beekaa bulloo jedhee jala gulufu bara kun maal jettanii doktorii milkeessaa jettaniin milkeessaani akkasiis milkeesse warri jala yaatan jawaari yoo badii inni dalagee tarreessine wama isaa tam isaa isaan dhoofu ni jira beekta maal jedhanii nama laafaa booranni waan jedhu boorana keessa ture doofaaf dayyuusa akka booranni jedhutti daalleef daafanaa ulema inni irra deemuun irraa fuudhanii isimaan tumanii jedha daallee jechuun gowwaa daafanaa jechuun sodaattu jawaarii yoo ulema isaa irraa fuunee tumneen ulema isaa bara jecha isaatii yoo isa tumne gocha isaatii yoo isa tumne awwallaahi akkamitti waan biriman haguma dhiyoo kana yoo xiqqaatti ji'a lama sadiin kana jecha jawaarii waan inni dalage sooshaal miidiyaa kana gubbaa gadhiisan ana yoo taate ana bulees keessa Mustafaa Tulluu Jaarraa kan isin gartan gurraacha isin dura taa'u kana yoo isin gartan wallaahi alhamdulillah rabbi islaamummaa naa kenne dhiisi yoo silaa nama amantiin qabnu illee mujrimu nama amantii isaan beekne illee ilmi namaa tokko beektee dhiira ati jechuun nama tokko rijaala dhiira jechuun bar namni gariin dhiira jechuun dhiirummaa gartee namni dhiiraaf dubartii rabbi addaatti godhe saalaa kanas no namni tokko dhiira ebalu yoo siin jedhe bar si arganiin bar dhiirummaa kee surree godhatte kunoo ilma dhiiraatii sagaleen areedaa waan hundaa rabbata si baase warri haadattan karaa kanaan areedan haadatina nabi rabbi salaatu wasalaam nam tokko seenee yeroo sadii afur deebee salaam alaykum jennaan jalaa didan yaa rasuula maana jalaan qabiin jennaan dubartiin fakkaattee jedhanii dhaamsa guddoo duuba eeka addaan nu baase leencillee warra areedaa dattan leencillee dhiiraaf dubartiin gamaan beekta dhiira namni tokko yoo siin jedhe bar ati dhiira yoo siin jedhe yookaan namni kun dhiiraamu rijaala sagartee afaan arabiiti wanni namtichi siin jedhe maali beektaa dhiirummaa kee si arguu jira bar wanni hunduu sirraa mul'atti sagalee keetiin dhaabbataan uffata keetiin maraanu si arguu jira hujii dhiiraa dalagaa hujiin dhiiraa maali dhiirtiin kijibdu dogongorti yes hagam 15 jaa torba no takkan dogongorti lammata illee ittiin sadeeffaan hin jiru abbaa feeteef hayyuu feete manguddoo feete bira dhiirti sadii dogongorti hin jiru bakka takkatti hubadhu yeroo adda addaa bakka adda addaatti hin ta'u Jawaar Mahaammad abichuun waggaa yoo dogongoruu baadhe jaadhaati na fakkaate yoo dogongoruu baadhe jaa or torballee ta'uu ni mala warra waan ganama dubbate guyyaa yaadanne waan guyyaa dubbate galgala yaadannee jedhan muummicha ministeeraa abichuun wallaahi hojiin argeen nama ganamaan nama argaa bara muummicha ministeeraa waggaa torban kana keessa wanni Jawaar Mahaammad jedhee dalage amma kalee yoo kalee dubbatee jiraate yookaan ganama hadhaa dubbatee jiraate galgala waan sana kan dubbanne beektu dagati maaliif oluma ka'anii akkam jenna akkam goona jedhanii waa dubbatan waa barreessan waa godhan malee itti yaadanii akka ilma namatti wanni kun yoo dubbadhe bu'aa maal naa qabdi eessa dhatti boru na qaanessitii dharaa dhugaa nabbee kan dhallee yoo ta'e dhar ta'uu ni beeka wanni dubbatan martu takkaa dhugaa dubbanne hin dubbanne maaliif namni dhugaa dubbatu bar namticha ofii waa dalagee lafaa qabu amma rakkoon nu qabnu bakka tana kunuutu pooyintii namni tokko hayyu beeka jabaatetti beekte namticha ofii
Faranjiin maal jetti nama riisarchii dalage yookaan ammoo qoratee waa kalqe jechuudha.